osoo miciiccatti eegee isaa rigu biyyaa taree bara boo asiin alaan bahe kana nama gootanii bar wazii itti gootanii amma fuula isaan argine amma suuraa namaatti deebi'ee bar suuraa isaa ka duraanii sana ibaasaame bara baashee bara namni baashee irraa sidaajaa nyaatu jechuun bar suuraa isaatiin nutti as naqqaanii nutti as baannananii bar Oromoon baashee keessa dhufte jechuun suuraa isaa suuraatiyaatti nutti as baannanee bar maali kun lixiin bukoon sin beeynu abbaa maal nu himte maa barumsa maal nu kennaa jirta maal jala deema ummanni Oromoo kun kulliin waan afaan saalaa dubbatu waan saala malee hin dubbanne yaa akiib waan ganda mataa gadi qabachiisi Oromoo mataa gadi qabachiiftee bara tabboo haatee mataa gadi qabachiiftee abbee mataa ardaakee mataa qabachiiftee bar lixii karaa keessaatiin birrii sii kennanii ishee karoo beeraggatti siin jedhanii birrii irraa naftuu ati maali kun abbootiin yaa akii xaasaa sakkaaraamii namootiin hin raggatte fakkaatu. Biyyarraa uumamuyyuu situ nutti as baannanee bar sin naqqaasisee bara boo. Yoom ganaa afaan kenna buute ganaa takkaa lamaan afaanii walirraa si fudhannee ganaa akkati miidiyaarraa sirraa galtu si goona. Mee suuraa keessa laalimee ka qabriidha ammootiin akka nama qabrii dhoostee baate fakkaattuu san laalimeesni. Andee maal taate ati bara aslii an osoo nyaata gaarii argadhee bar gassi taa'aa barsi alba'aa baran. Maal taate aslii? Amma nyaata gaarii argadhee jira ka akka keetii kana ammoo hedduu gattaa'uu danda'am. Osoo duraan nyaata gaarii argadhee aslii ka akka keetii kana ammoo gattaa'aa bara hin alba'an. Maal taate? Amma dammoo nyaata gaariidha kinoo aslii xaxaqqam kubbata. Andee maal taate sila? Uumaa dhumarra dagatamte aslii jechaan uumaa dhumarra dagatame. Uumaa dhumarra dagatame wayiitii bar. Uumaa dhumarra dagatame wayiitii bar. Maal taate ani hojii qabaa fi malee misooma bobba'ee fi malee bar sa'aa jaatti si jalqabee ka akka aslii kana bobba'ee fi malee bar sa'aa jaatti si jalqabee ka akka aslii kana jalqabee sa'aa kudha tokkotti hin fixaara. Ruuhii bichaara itti godhuun ka akka aslii sa'aa jaatti ammoo tiniin jalqabee hin fixa maal taate sin bakka kanatu gubeen aslillee waan biraatii miti. Blookii haarakubbat nama haadha nama arrabsa bakka blook haarakku. Leelaa nagar yallan bakka aslii. Andee ana afaan bu'uun deemin aslii. Yoo ammoo tiniin salbaaja bittellee yoo taate kana rabbi irraayyuun argattu waan. Hin iyyi waan namaa bitteen nama bira namni waan godhanii amma moon iyyin akka nama nutti fuudhee ammootiin hagana keessaa qabu salbaaja ammootiin hin bitte eegino bakka sanii wannati qabdu jiruun duniyaatu salbaaja sanii wannati iyyaa ooltuuf eenon dee aslii ati sammuu ammootiin akkam qabda bara maraaya ammootiin arqee attaasifaman dee aslii akkuma gurraachummaa kana jirta ati maal taate silaati ati bara kalee irra dhufte san yaadadhu mee aslii bara ammootiin kooshee fakkaattee akkana dhaabattu san laalimee bara ammootiin bara waan qamadii keessa dhaaban fakkaattu san laalimee ati aslii jechuun bar mee dhaabadhu jedhaanii aslii rabbii jedha akkana dhaabadhu deemi jedhaamme an aslii kanan shakkaayu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiisa keessatti dubbatanii jiran namni beeytii ammootiin hin diigu nama luka akkanaati jedhan rasuulli nama akka luka aslii wallaahi billaahi rasuulli hadiisa keessatti dubbatan namni beeytii diigu nama akka luka aslii sanii jedhan lukni kino akkana deema. Zamana akiraa keessa jira qiyaamaa keessa jira saniif duniyaa tiyya nyaataa jira baran xaxaqqamee qaawwata argadhetti xaxaqqamee nyaataa jira mootummaa walii galee maaliifuu qiyaamaan dhiyaatte qiyaamaan akkamitti dhiyaatte aslii bahe ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti namni beeytii duugu zamana akiraa hin dhufa ka luka akkan boqqaa jedhe rasuulli luka akkanaa kinoole luka walin rigaa deeme aslii dhaabadhu jedhaan hime wallaahi wabillaahi watalla aslii luka walit dugaa ila jilba kana walitti dhayaa deeme aslii saniif duniyaa kiyya xaxaqqamee dafee nyaataa jira baran maaliifi zamana akiraa irra jira zamana rasuulli hadiisa nu himanii kinu an beeytii namni diigu aslii ta'uun shakkaayyoon nagaa saniif shakkee baaganya ubbatta taqqamku qaawwayii argadhee ganda akiraa deemaa jirraa mi'ee qiyaamaan dhiyaataa jirtaa ka asliin yoo waan fokkinnaa dubbate malee yoo waan fokkinnaa afaan nama kaa'e malee nama soddaan hin saalfanne nama niitii isaan hin saalfanne nama ilma qabaa ilma kii bor waan jedhanii hin saalfanne nama viidiyoo isaa saffaa ammootiin namaatti banuu namni saalfatu nama gaarii biratti viidiyoo isaa banuu namni saalfatu hoolaa rabbiin ammootiin ilaal ummatuma Oromoo kana garuma garanallee garagala taaziyaallee harka dhaa'u
cidhaallee harka dhooytan isin. Akkumatti isin qabanna kana hoolatti kennite nama Oromoo kadhaa barsiise aslii bar ija isaa walitti deemteen argitu osoo halkanii guyyaa asirra taa'ee kadhatu lammaanyi. Kuni bar garaagarummaan qabu masgida jala ammootiin madaabara afattee kadhachuu fi asirratti abaaboon haa kennaa jedhanii halkanii guyyaa. Ummata Oromoo gowwoomsu geemii itti qabu gowwoomsu hattuu. Kuni hannaa bar yaa aki. Hannaa bar abboo. Hannaa iyyuu bar abboo. Yaa akii gadi fayyii humna qabdaa dalagadhu niitii kee ammootiin hin qallabi yaa aki. Nama meeqatu Liibiyaa keessaati humna ofiitiin dalagata ka akka reedii. Daalee achi abbootiin hinaaffaas hin qabu ati dayyuusa. Oromoon ammootiin hin feemasii siin jette feemasii ammootiin hin taate. Yaa akii maa inni foloorsa nyaattaa? Laayikii nyaattaa? Gaafa dhabamee akkam goota gaafa ammoo miidiyaan kunuu dhabamee foloorsa nyaattaa laayikii nyaattaa hoola akka reedii fa'aatti gadi fayyii dalagii niitii kee qallate. Niitiillee kadhaa barsiisee ilmaan mucaa dhiyoo xiqqoo isiillee ganaa moobaalatti bitee kadhaa barsiisu. Kursiyyii sadii kaayee mana isaa keessa takka tadiitii isaati takka ta isaati takka ta ilmoo guddattuuti amma kursiyyii sadii jira hoolaan kun. Birrii namaatiin as ga'ee akka nama immoo salbaaja nama bitee salbaaja saniif asirraa iyya kun barooda. Horii bulee. Horii buleedhaati horii bulee. Haala kana horii bulee waliin namni ammootiin haasa'u abboo foloorsaa isaa irraa kaafadha yaa hakiikan sangaa bee. Idiyaan osoo guyyaa sadii ka cufa mutaate tiktookii durri nama du'uu asliin duraanuu baasheerra dhufee nama luqqaa Oromoon nama si gatee bar giiftii si kennee abaaboo si kennee maal dalaydemee dalagaa maal dalaydemee ati ammoo manuma teettee kursiyyii ammootiin hin godhattee lammaanyi si baasen jira masgiida kadhatuun garaagarummaan jiru bar madaabara masgiida jalaafuun garaagarummaan jiru bar namni galgalaa ganama ammootiin hin laal galgalaa ganama si afa ammootiin abaaboo kadhatu halkan keessa abaaboo kadhatu kan rafne ijjoo ammootiin walitti si deemte ijaan argitu ati waggaa meeqa miidiyaarra turte osoo abaaboo kadhatu abaaboo jechuun birrii kadhatu jecha bar masjida jala jirtaa bar nama masjida jala madaabara afatee bar yaa aslii haroo yoom galte masjida jala yoom alaa galte ati waan alaa galte seetaa yaa aslii si namni kadhaa barsiise Oromoo akka hin dalaganne ka godhe Oromoo si hin talumateetu ammoo bareedduu san ammoo mucayyoo san kadhaan barsiisin rabbii jedhi miidiyaatti sin baasiin namni jaartiillee kadhaa barsiise si bara sirratti abboo jaartii teenya miidiyaa irratti argitee qumbaa afaan ganfoo jaartii teenya miidiyaa irra argitee abboo namni kadhaa barsiise Oromoo si bar namni akka ammoo optiniin kuun ashaangulliitii darbaaf kuun ammootiin geemii godha kaan ammoo torban kanii qaxar osoo kaan akkana godha maa Oromoo ammoo hoolaa seetaati kana mara ammootiin maayyimii seetaa hoolaa seetaa ummata Oromoo yaa farganfoo maal waan bareeda kam sirraa dhaalaa jirra waan bareeda kam sirraa barataa jirra aslii na caacibbaa maal sirraa barataa jirti Oromoon hoolaa akka keetii jala deemtee kana itti kennitanii abaaboo duniyaa keessa rabbi irraa isin gaafatu. Aslirraa maal barattoon takkaan barattan harree gurraattii bitaatii manatti dadha. Wallaa isin fayyaddi aslif. Harree gurraattii bitaa manatti dadha. Isin fayyaddi. Aslirraa maal baratta sin? Yaa fargamfoo. Mucaa ammootiin xaasaa sakkaaraamiin ammootiin raggatte fakkaatu kanatu kan egaa waraanne kan egaa wadhu. Udiddirii akkamitti waliin huna ooftan asli? Ani barra. Ndee barumsa lamaanuu kompeer godhee nama deemu bar barumsa akkaadaamii illee qaba bar. Ndee asli jechuun nama kutaa lammaffaa keessaa foddaan bahee fiigaa taree bar fakkii argee fakkii naachaa ammootiin ilaal kitaaba irratti argee fiigaa taree bar akka wayita sadii manatti hin deebiin. Yoo mucaa ammoo nyaatee dhugee nyaata dhugaatii nagaa hin argatin mucaa mana fincaanii nagaa iyyuu hin argin osoo ammootiin miceechatti eegee isaa rigu ammootiin karaa ammootiin jalaatiin tari mucaa kana ol fuutanii sadarkaa itti gootanii bututtuu kalee namaa kenne bututtuu kalee nama bitee namootiin nama ammootiin qeequu deema mana inasu maa inni kuni bulluyni maali kun yaa akii kune jechuun bar zamana akiraa keessa jira jechuu asliin bahu jechaan mee ol dhaabadhu jedhaanii rabbumaa jedha asli dhaabadhu deemi jedhaanii mee akkanatti hin dhaabateen deemu loon isaa jilbi lamaan wal dhaya kun kana jechuun zamana akiraati ani shakkaayu namni beetii diigu zamana akiraa ni dhufa jedhe rasuulli hadiisa keessatti nama luka boqqaa ka akka aslii jilbaa warri gaadeemu aslii ta'uu shakkee amma duniyaa kiyya baramma kaawwayyi argadhee mootummaa walii galee fataa itti jedhaa jira bakka balleessuu duniyaa teessan kullii